يا أيها الذين آمنوا مقابرتو مي أفتو سيكنف كان وامتي يا ور مؤمن توتك يا ور ربي وفي قويا آخرة قويا يسادر جرتو هل كان قبري اتأمني ربي انقرتين خلق نجرة قويا جزان در جرتي قويا ميزننا أبتي هجينتي يمسكال زراني في كهغم اللي قرتي ولين قد أمتون ميزنرنا كامتي bitaa fi mirgatu jira warri mirgaa jannataa warri bitaa ibiddaa salphinan nama eeggata jechuu yaa warri amantan jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala yoo gartanii guyyaa tokkollee abbaan fedhe balaa itti fide rakkoo itti uume rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam takka lubbuu isaaniitiif waa kafalatanii hin beekanu jechuu obboleeyyanii mana kanarratti qissaan nabiyyullaahi yuusuf dhufuun oolu yeroo gartanii isaan zulmiidhaan hidhamanii alayhi wa ala nabiyyina salaatu wassalaam ربين قدان سورة يوسف كيست الردبة مالجي وقال الملك اوتوني به استخلصه لنفسي وقال الملك هو قرتني جي نعم وقال الملك هو قرتني نمتجي بلچان سنا بان انغو موتجي سوامجي اوتوني به ايتوني به نافدا قرتني نبي يوسفين ظلمي داني دمنا فكاتا نافدا جدي جنان فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم مال جدين وقال الملك ائتوني به حقوق السان ارغمي دبين دغهمي امير بر دبين گيسه فدا نمچ غرتني اكس ظلميني تنسون جنان فلما جاءه الرسول hoggu ergamaan agartanii mootichaa dhufe barga hidhaadhaa si baasuuf si waamanii jennaan lakki ani hidhaadhaa amma ba'u hin geenye jeen maaliif poroseesa jira jeen irji ila rabbika nama gartanii geetaa gooftaa kan keetisan yookiin nama gartanii mootii kan keetisanitti deebi'iti fas'alhu gaafadhu maa baalun niswati allaatii qaxxa'na aydiyahun bakka qulfii dubbii qabate jechuudha ajaa'iba rabbiiti dubbii kanarraa faayidaa guddaa argama mee dhaqii dubartoota billaan harka of cirte san qissaa isiinaa gaafadhu amiira jeen dubartoota harka of cirte jira maalirraa argame dubbiin suni jechaadhaan agartee mee naa gaafadhu jeen hoggusan agartee inna rabbi agartanii ammallee gartee abbaan amiira kiyyaa bulchaan kiyyaa hin beeka agartee kaydii jirri gaafas hojjete sanii haa dubbiin gabbaatu qulqullummaan kiyyaa haa gabbaatu akka gartanii jedhan nabiyullaa yuusuf yeroo biraallee haa namicha gartee gurbicha gartee warra mootitti hamtuu yaade sanii miti jedhee gabaa keessatti namni qubanatti qabaan oolle haqqiin kiyya gabbaatu malee bahu hidhaadha jeen Allahu akbar kanaaf namni mu'mina qulqullicha jechuu sabriidhaan deema jechuu yoo sabriidhaan obsitee deemte waggaa haga hidhamte kana laalaa isiirra waan aybii zulmiidhaan sitti maxxanfame santu waggaa dheeraa si guba waan ta'eef itti obsiitii jechaa fi gocha kan kee keessatti obsaan tarkaanfadhu jechaa آية كان الرافض أن نبي الله يوسف نبرسيسه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان عفو ربين كي يددبلين وغرساجرا ميبقونا اتيانتو كيست إن شاء الله وبسيقرتني وانسين قبدو ولله الله والسلام عليكم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هردفتوتا كينيا غغاري تي في نور الهدى رتي nu hordoftan rabbi isin irraa jaallatu isinin jedha akkasuma gaammasi ni'amaan rabbii guddaa bakka jirtanutti isin bira haa jiraatu qissaa irraa dubbataa turree boqonnaa duraa keessatti haasawaa turreerra obsaa fi suuta deemuun maslahaa diiniitii fi maslahaa duniyaallee qabdi hidhaa nabiyyullaahi yuusuf hidhaman san wallaahi osoo gartanii nabiyyullaahi yuusuf akkasi gartanii obsee argitanii duuba kottuu bayi jedhanii silaanataati dafeetiin bahaa jedhe nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam laakiin nabiyyullaahi yuusuf obsaniiti obsa isaanii sanaan khayrii adda addaa gartanii dalagatanii je maali khayriin sun jennaan qaala alculamaa'u minhum ibnu caxiyya rahimahullah maal jedhe anna haadha alficila min yuusuf alayhi wa ala nabiyyina salaatu wassalaam maal ta'e je unaatun wa sabr انبه ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن جتشوسن أبصا في سبريتي نما ياما جتشو أغرسي ساجد وطلبا لبراءة الساحة أكا غرتك إلين دي بيه قل كله إلين ناموس سانيت أريس أغا دي بيه قل مانكي إفا قلتي أبدا قد انبهو جانينجي مالي فيو كان الراقبه أمريكي يرى موتيچي غمچو دان چلسي osoo haqni kiyya mul'atin akkasumatti hojiinatti kennanii mootummaa gartanii argadhee kanarratti eegasii dubbiin barkun mootiidha ofiin jedha malee bara dabre waggaa dabre duraanii keessatti waan akkanaatiif waan akkanaa hojjetaa ture bar jechaan
akka dhoqqeen hin jirre sun dhoqqeen sobaa sun akka gartee isaanitti maxxanfamne ofirraa qulqulleessuu barbaadanii jechuu liyatahaqqaqa baraa'atuhu an tubayyana أو تتبين براءته قل كل ما نساني الدب فباته وتتحقق منزلته من العفة والخير وفي الجنة دافي قل كلنا إسانا قرتني جارتي ملكاسا موتيتشا سنرى أفقبا سن أغسين كل ما سن فباته كناف قرتي كتاب المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز bakka jedhamutti ifa galee jira jechuu kanaaf rabbiin keenya ammallee ittuma deebisee yeroo nu yaamu maalluun jedha rabbuna subhaanahu wa ta'ala هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش هو الذي ربين كيسان إساسنا الله قدان قرتني خالق كيساني سن إساسني خلق السماوات والأرض كسماوات تربني في أرضي قرتي تربني فوانسي جدو جرؤومي في 6 أيام وياجها بتشاكي ستي ثم استوى على العرش إيغسي قرتي أرشي سارتي كأولته رب العالمين سبحانه وتعالى كعلمي إساتي بك هندجر جتش ربنا سبحانه وتعالى إذن رب سبحانه وتعالى أمري نسا قرتي كبك برات نبرسيسي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إنما أمره بر أمرين ساقرتني وان بران تاني برجي كتاي قفتي مال النجنان يرو وان تكوفد ربين كن فيكون تاتي كن جنان فيكون تاتي كن تهي جنان فيكون أجمان تاتي جي مالي في وهذاك يرو ستن فرطو يجو مالي في سماواتي فردي ومون قويا جها قوتو الرافو تري أمرين سايقا كن فيكون تاتي جناني سوتا واهو جتشو نما برسيسو في هجتشا علماء الرا دبة جتشو علم عباده التؤودة والتأني سوت ديما سوت دبدا سوت واهجدا أجايب ربي تيجو دبنا كناكون هجيد أنس نبرسيسات أكسو مغرتني إرقاء ساتين اللي نغرس ربين كينيا سبحانه وتعالى كناف غرتني حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه وانو الجتاجر هندك يسد سوتان ديمون أخلاق أغاري دافي amala gaariitti nama geessa atumtinuu deebitetti gammadda yeroo hedduu namni yoo gartee jarjaraa waa balleesse ofii deebi'ee quba ciniina laalaa zalaalamaa itti taati waan inni arganneefaa deebi'ee jarjaraan ofirraa balleessa waan taateef jechuu kanaaf agartanii ulamaan islaamaa maal jedhan wa innal ahamma irra barbaadamaan waan wahii ihkaamu shay'i waan sana tolchanii qajeelchuudha malee daddafanii fixuu miti maal jette hayyoonni keenya manguddoon maal jedhan surreen fiigaa hidhatan fiigaa namarraa bu'aa jedhan manguddoo keenya bar nama taariika isaanii qopheessee bilcheessee karoorsee lafa kaawee barreessuuftu dhabame malee wanni isaan dubbatanii kunoo gartanii ergaa babbareedduu keessa dhufeeti agartee akka dammi aannan mi'eessutti waa mi'eessa jechuudha ajaa'iba rabbiiti mammaakni gartee hayyoonni keenya qaban argitanii hayyootumatu hayyoota irraa dubbii namaa gartee bishaan warqeetiin katabee akkasiin calanqiftee mul'iftu godha waan ta'eef surreen fiigaa hidhatan fiigaa namarraa bu'a jechuun egaa surreen osoo fiiganuu namarraa bu'e yeroon hidhatanuu jiru bar yoo sila qajeelfatteen hidhatin gabayaa keessatti bu'uun mala argite sii gartee namaa walalaa amma surreetti hidhatamu namaa lolamamee rabbi jedhe bar dubbiin manguddoo kun dubbii jajjabduu yaa jaran gabaabsanii dubbatanii laakiin isiin kitaaba hedduutti ba'uu dandeessi wallaahi maaliifi suutaan deemuu dhabuurraa jabeessanii obsaan tolfachuu dhabuurraa jedhan kanaaf agartanii duuba rabbiin keenyalleen kanatti nu yaamaa jira suuta deema suutumaan agartanii waa hojjedha anuuka kun fayyakuuniin waa godhuu danda'u guyyaa jaha guutuun irraa fudhatee samaawaatii fi agartanii ardii uumuun guyyaa jahan irraa fudhatee dadhabeetii mitii je agaahita biraa keessatti uumama sanaa min luguub jedhe wani tokkitti illee nu dadhabsiise irraa nu ta'absiisen jiru je akka yahudaan bar guyyaan sabtiitiif guyyaan ahadaa guyyaa rabbiin agartanii sa'at guyyaa jahatti samaawaatiif ardii uume guyyaa sabtiif guyyaa ahadaa aara galfatee jedhan qaayidaan isaanii kiishumaa waa guurrataniitti dabalatuu mitiire kanaaf agartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaqad khalaqna as-samaawaati wal arda wamaa baynahumaa fi 6 ayyaamin
agartee samaawaati fardii uumne waan isaan jidduu jiru baharaa tabbaa waan atagartu kana hunda uumne je guyyaa jaha keessatti illee haa uumnu wamaa massanaa min lughub ta'abin tokkollee wanni nutti dhagahameen jiru je rabbiin subhaanahu wa ta'ala maaliifi rabbiin guddaan agartanii hojjetee dadhabuun mustahiila rabbiif waan hin malle jechuu namni immoo hojjetee ka'ee ta'abee ka'ee hin dadhabne jechuunis mustahiila akkana jechuu fageenyi garbichinii fi gooftichi walirraa fagaatan hagasi jechuu namni tokko ba'aa baataa oolee sangaa qotaa oolee gabaa miilaan deemee dhaqee achii gartee ba'aa baadhatee galee ambararra mirqaanatti oolee hin dadhabne waan akka bar amma fiiguu danda'a ammallee bar gabaatti deebi'uu danda'a soba kun hin jirtu jechuu abbaa humna fedhe yoo ta'e dadhabina itti dhaga'ama halkan sana yoo baatanii deemanuu rafiitiin dhaga'u jechuu rafiitii keessaa yoo baatanii gartanii geessanii gatanillee dhaga'u jechuu kayaamanii dhaga'uun dhiisi namni yoo hojjete dadhabuu qaba haaliqni keenya ammoo inni hojjete hojjechuu baate dadhabbiin isatti gartee mustahiila isattiin dhaqqabdu jechuu mustahiila jechuun isattiin dhaqqabdu isarraan fakkaattu jechuu kanaaf rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala osoo gartee kun fayaquuniin hojjechuu danda'u bargartee tahi jennaan taasisuu danda'u libsuu ijaatti godhuu danda'u guyyaa jaha wannan godheef akka isin gartee obsaan waa godhuu narraa barattaniifi jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala idan آياني كنا غرتني دوبا كانن وغرسيسا جان خلق الله تبارك وتعالى في 6 أيام السماوات والأرض قيا جها كيستي أومونسني حكمة لما تجرجنا تقفان درا أن الله علم عباده التؤدة والتأني قربوت نساء صوتا واديمو صوتا جتشو صوتا قتشو برسيسو الآفجان والثاني لما نمو ربي سبحانه وتعالى أرقتني التأني في الأمور amrii gartanii waan tokkoo keessatti suutaan deemuun aakhirri isaa aaqibaan isaa gaarummaa tahuu agarsiisa jechaadha gartanii fidan jedhan kanaaf rabbiin keenya ayata biraa keessatti maalluun je yaa ayyuhalladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu allahu akbar yaa ayyuhalladhiina aamanuu maqaa bareedduu mi'ooftuu si kenneef kanaa waameeti yaa warra mu'mintoota kiyyaa yaa warra rabbii ofii guyyaa akhiraa guyyaa isa dura jirtu halkan qabrii itti amanee rabbiin gartee na khalaqe ni jira guyyaan jazaa na dura jirti guyyaan miizanni naa dhaabbatee hojiin tiyya misqaala zarraanii fi kahagamillee gartee waliin godhamu tun miizanarra naa kaamtee bitaa fi mirgatu jira warri mirgaa jannataa warri bitaa ibiddaa salphinan nama eeggata jechuu yaa warri amantan jedha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala in ja'akum faasiqun yoo gartanii jarjaraan namaa waa isinitti fite faasiqummaan bakka kanatti amma nama dubbii addan hubatin nama gartanii waan silaa dhuga dubbatummaadhaan hin beekamne faasiqa gartanii dubbii walitti laaqaa deemu namni gartanii nama gaariin ta'in yoo dubbii kabara tokkoon isinitti dhufe oduu tokkoon isinitti dhufe fatabayyanuu qira'aa biraa keessatti gartee fatasabbatuu jedhan agartee فتثبتوا قراءة جمهورا كيستي فتبينوا جتشون من التبين قراءة همزاتي في كسائي كيستي فتثبتوا جتشو جرجان مي قدي هبتا قدي قبالالا اتنجرجرين دبي سنين جدن كان أبلو تبر أبلو نجيسي ورّي أبلو تفقس أبلو والفتة جديتما قبا ولولا جرتو أرقيه من نمني منافقا نمني فاسقا جتشو نامو قصا قصا والقودي أستو والفتو جلقبا جتشو maal godhan achi dhaqa kunoo gosti isaatu as teessii jedheeti ganda xaragee wal fixee gandi kaan illee dhufee ganda kaan xaragee fixee bakka itti dhaabattuu yuun qabdu jechuu gagartee lolaa waggaa 120 osoo addan citin awsee fi khazrajiin jidduu deeme kan namni miliyoona meeqa itti dhume jechuu subhaanallah rasuula rabbiitiin fidee rabbiin dhaabe jechuu allahu akbar maaliif rasuulu sabrii wa rasuulu ta'udati wa ta'anni rasuula gartee sabriidhaan ergamee rabbiin subhaanahu wa ta'ala agartanii faaruu gartee ajaa'ibaatiin isaan faarse rasuula alayhi salaatu wassalaam yoo gartanii guyyaa tokkollee abbaan fedhe balaa itti fide rakkoo itti uume rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam takka lubbuu isaaniitiif waa kafalatanii hin beekanu jechuu obboleeyyan imaanaa amma malee yoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala argitanii itti obsa kenneefi sabbaran malee harka ofiiti takkaa waa kafalataniin beekanu jechuun rasuul rabbi alayhi salaam kanaaf agartanii fatasabbatu hubadhaatii gartee gabbilcheeffadhaa an tusiibuu qawman bijahaala farfatusiibuu
يعني يود الدني قرتي أوبسن قبني نما قرتني معسيان قبني قرتني ولا لما ديتني بلا اتبوفتنيتي فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وانو جتن سندي بتني قبچ نينون سنين فيدوا بلا دا في خسارات سنين قليمنا سن بليسا أده بتمل دبين فودنا أكما مي مال جديان دبين بولو جدي والرجم ما جدا جركينا رومونا قرتني أما يوكا ganda gandaatti xabiyaa walii beekanii walirraa waa haasawanu dubbiin habulu jedhe warri jimmaa jedhan mee dubbiin habulu jechuun kun maali waan agartee hubannaa akkasuma agartee aadaan oromoo dubbii bulcheeti keessummaa bulcheet dubbii bira bulchaa jedhan naannawa agartanii adda addaa keessatti kutaa hangafa oromoo boorana faa keessatti jechuudha ummata keenya keessummaan tokko yootti dhufe bulchee nyaachisee obaasee ka'eeti eessaa deemtan jedhaan ganama jechuu maaliif namichi beelaaf dadhabbiif hin jiru wanni gartee mashaakilatti kaasaniif hin jiru jechuu yoo namni dhufee gartanii warra duriifaa biratti keessummummaa itti dhufee ka'ee lakkiin buluunan deema yoo jedhe silamaa gaggorterees hin jedhan siin lolaniyyuu qiyaamaa biraati kanaafuu eega gandatti gortee boqotuu qabdaa nyaachuu qabdaa siqqalanii si obaasanii bishaan waammattee aannan sii kennanii bar midhaan waammattee foon sii qalaniiti akkasitti oromoon kabajaa keessummaa arjummaa arabni dura odeessitu san ummatuma keenya qaba dhugaa rabbii yoo taate jechuu nama taarika isaanii ibsee gabbaasuuf dhaban malee ammoo ulamaa'in keenya rabbi irraa jaallatu ka jiruuf ka deemellee hedduun isaanii taarika hawaasa keenyaa barreessanii jiran alhamdulillah kanaafuu obboleeyyan imaanaa ummanni gartanii tokko yoo oduudhaan isin dhufe aboo oduu dhageessan yaa mashaayikota yaa du'aatota keessatti gartee yaa du'aatota xullaabal ilmi oduu namni odeesse fudhattanii yoo kaatanii deemtan itti salphachuu itti saalfachuu dhufa eeggadhaa jechaa rabbiin keenya dhaamsa addatti nuu dabarsaa jira akka hawaasaa guutuuttis ergaa rabbiin nuu dabarse kana irraa fayyadachuun barbaachisaadha warra faayidaadhaan galu rabbi nu haa taasisu warra khayrii dhagaye kana itti dalagee itti milkaa'ee waliin agartanii guyyaa qiyaamaa galata guddaa rabbi irraa argate rabbi nu haa taasisu wajazaakumullahu khayran والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته